Ashamaa hordoftoota warqituu biyya keessa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan maraaf nageenyi araarri waaqayyoo iddoof lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuu waaqayyoo irraa qaba. Kan eegee tiksee sa'aatii kanaan nu eegee galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Egaa guyyaa irraa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Egaa viidiyoo koo aga dhumatti dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Like share gochuun na jajjabeessaan isiniin jedha. Haga har'aatitti na waliin taatanii like share gochuu fi koomentii garaagaraa barreessuun kan na jajjabeessaa turtan baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja, naaf galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa viidiyoon har'aa hojjechuuf illee keessi kun nan eeyyamne, haa ta'u malee egaa namni tokko waan irra darbe tokko yoo itti duubatti deddeebi'anii irra deebi'anii sitti dubbatan dubbachuun dirqama jechuudha. Deebiin illee argamuun dirqama jechuudha. Egaa tole jaaladhe osoo hin ta'in dhugaa dirqameeti jechuudha. Dhiifama naa godhaatii. Ani waa'ee kanaayyuu itti deebi'eet illee haasa'uudhaaf tasumallee yaadee miti dhiisee jira. Qalbii kollee jijjiiradhee jira, garuu wanta na deebisee na fideetu jira jechuudha. Isa sanis dubbadhee har'aan booda ittiin deebi'u kan jedhu tokko jechuudha. Maaliif namni tokko egaa waan tokko duubatti deebi'u osoo hin ta'in dura ofiitti deemuutu caala waan ta'eef, anis duuba kootti deebi'u osoo hin ta'in gara fuuldura kootti deemuun barbaada waan ta'eef, waan irra darbee waan dhiise tokko immoo yoo duubatti deebi'anii too namni si yaadachiise egaa deebii argachuun dirqama waan ta'eef deebii isaa deebisuuf hin dhufe jechuudha. Akkuma beekamu jamaan narratti viidiyoon hojjetin siin jedheen jira. Deebiteen narratti hojjette jechuudha. Viidiyoo kee ani hojjette irratti ani yaada tokkollee hin qabu, garuu haa ta'u malee jechoota tokko na aarseeti jechuudha deebi'ee kana nuuf. Isa malees warreen yeroo liivii jalatti jechuudha anaaf Jamaal argitan jechoota adda addaatiin akka qoosatti fudhatanii kofaltan filis narraa dhaabadhaa siin ga'ee jira jechuudha. Maaliifin ani yeroo saniif miira aariitiin aarii keessa galee yaa'u jalqaba dura namallee itti ergeen ture, garuu gara namaatiin illee naaf danda'amuu dadhabnaani asirra ol baasee miira aariitiin dubbadhee dogoggora kooti kun ol baasuun kiyyasi. Haa ta'u malee nama jaalatu tokko jechuudha kan ol baastee dubbattu malee osoo jaalala keessa keetii qabaachuu fi baatte ta'e eessumatti waliin baastu jechuudha. Inni biraa immoo jechuudha jaalalli dhugaa gidduu keenya lamaan jiraate ta'e taana jechuudha. Nama kuma tokkooti miti, namni miliyoona yoo nu daawwate yoo nu dhagahe kuni miidhaa namarraan gaanatti hin fakkaatu. Haa ta'u homaa miti waan hundaafiyyuu jechuudha. Egaa ilmi namaa kamiyyuu ni goyyomfamas, jaalalli nama goyyomsitis, jaalalli iddoodhuma argitti nama kuffisa. Goyyoomee jira yeroodhaaf jechuu barbaadetanani gowwummaan kiyyammoo anaaf gara fuulduraatitti gaarummaadha. Maaliif irraa hin baradha waan ta'eef jechuudha. Lammaffaallee deebii akkan hin kufne na taasisa waan ta'eef natti tolee jira. Haa ta'u inni biraa yaada Jamaal kakaase irratti sooshaal miidiyaa irratti nama 10,000 na daawwatu irratti ol labaastee na salphiste jettee. Ani si salphisuuf miti, namni immoo 10,000 miti, miliyoonaan otoo daawwatanii, otoo arganii, otoo dhaga'anii nu lamaantu wal jaalate malee namoonni sun maaliif wal jaalattan jechi jedhamu hin jiru jechuudha. Inni biraa maaliif sooshaal miidiyaa irratti ol labaaste jettee jechi si aarsee beekaanis baree jira waan ta'eef jechuudha. Duraaniyyuu hin barre malee osoon akkas ta'u beeke ta'ee yookiin bare ta'ee odeeffannoo akkasii gurraa qabaadhe ta'ee anuyyoo waliin baasuun ture. Garuu bagan ol baases waan hedduu baree jiras, waan hedduu argee jiras, dhagee jiras homaa miti, karaa gaarii siif haa ta'u siin jedhee jira jechuudha. Inni biraa viidiyoo dalagiin narratti siin jedheen jira. Narratti hin dalagiin kana booda si ga'ee jira bakka. Maaliifin atis karaa biraa qabattee jirta, jireenya biraa keessa galtee jirta, jireenya keessa seente sana seeraan qabadhu malee na duuba deemtitoo viidiyoo akkanarratti hojjetu tasumallee hin barbaadu jechuudha. Narraa dhaabadhu si ga'ee jira jechuudha. Maaliifin haga har'a kanan callisee yookiin akka kolfaatitti dubbachaa turee fi haasaa ture hin dhiistaa laata. Namni dhiifama, namni tokko ni dogoggora, dhiifamas ni gaafata. Dhiifamas immoo nama gochuun
waanuma jiru jechuudha. Wanta nurraa uumame miti. Egaa namoota hedduu karaa keessatiin nama natti dhiyaatu fi nama sitti dhiyaatu sitti ergeen jira. Deebii deebistee jirta. Deebiin ati deebistes bilookii kanaa miti kan biraatan irraan darraba jettee isa san immoo natu irraan darraba malee sii miti jechuudha. Kanuma kanaan alatti garuu akka viidiyoon irratti hojjettu adaraa kee hin barbaadu. Inni biraa immoo warreen liivii nama jala teessanii ta'u jechoota akka qoosatti fudhatanii ta'u narratti dubbattan narraa dhaabadhaa siin geejjira adaraa keessan. Sababni isaatis namni sun namni liivii seene ana ajandaa godhatee yookiin Jamaal ajandaa godhatee miti kan liivii seenu jechuudha. Mata duree mataa isaa qaba. Mata duree isaa irraa yoo dandeessan dubbadhaa. Lakki immoo waadhuma keessan kofalla waadhuma keessan qoosna yoo jettanii egaa isin biratti jaalalli qoosaa ta'uu dandeessi. Ana biratti immoo miidhama koonatu beeka waan ta'eef natti dhaga'ama waan ta'eef hin barbaadu. Yoon isiniin jedhe narraa dhaabadhaa. Lakki immoo itti fufna yoo jettanii rakkoo hin qabu isin itti fufaadha. Egaa YouTubein isin dhiisa yookiin immoo social media kanarra ol ba'uun natti hafa malee wanti keessa koo jeequ tokko hin jiru jechuudha. Maaliif yeroo isin akkasitti qoosatti qabdanii haasoftan nan jeeqama. Tarii namni jaalatee hin beekne hin jira jedhee too yaadu hundi keessanii jaalattanii jirtu. Jaalattanitti illee dhabuu baattan nama jaalatee jirudha waan ta'eef nama abbaa manaa qabu yookiin immoo hiriyaa qabudha. Hundi keessanuu ni beekna. Kanaaf hagam akka namatti dhaga'amu ni beektu jedhee tanaan hagam akka jaalalli nama miidhus sirriitti beektu jedhee nan hubadha. Kanaaf please narraa taasisanii jechuun barbaada. Ajandaa godhatanii ol baatanii tonatti hin qoosina. Qoosaa yoo barbaadan gama biraatiin koottatii na wajjin taphachuu barbaadan gama biraatiin jechuudha. Tasumallee gama Jamaalitiin akkanatti qoostan hin barbaadu jechuudha. Maaliif duraanillee kanan qoosaa dhufe yookiin akka kolfaatitti akka qoosatetti kana fudhachaa dhufe tarii inni isaa laata ingalaa fi laata kan jedhu tokko keessa galeen agaarraa callisaa ture jechuudha. Maaliifin deebii argadhee jira gama keessatiin jechuudha. Namitti ergeen ture namoota hedduu jechuudha. Egaa jaalala namaan hin kadhatanii namatu ittiin si kadhata malee jechuudha. Kanaafiyyuu ani immoo jaalalaan isa kadhadhe jechuudha. Dhiifama naa godhin jedhee dhiifamallee naa gochuu dide jechuudha. Homaa miti ana dhiifama naa gochuu baattus ana wanti narraa hir'atu tokko hin jiru. Garuu kara fuuldura kootti deemuu barbaada malee gara duuba kootti akkan hin deemine beeka. Kanaafuu narraa dhaabbadha. Duubatti hin deddeebisin. Duubatti deddeebi'ee viidiyoo dalaguu hin barbaadu waan ta'eef jechuudha. Sirriidha. Yeroo duraatii fi aariidha. Miira aariitiin deebinati nama sitti ergee deebistee irraa kan ka'e viidiyoo ol baasee hojjechuu kootiif dogoggora. Dhiifama siin jedhee jira. Kun immoo dhiifama kan caale humtiyyuu hin jiru jechuudha. Dhalli namaa kamiyyuu ni dogoggora. Dogoggora koommoo beekee ta'aniyyuu dhiifama jedhee jira. Kanaafuu egaa dhiifama siin goone gammooyyuu deebis hin qabanne narraa taasisin jechuun barbaada. Jireenya kee kan itti seentisan kan keessa jirtu seeraan qabadhu malee duubatti deebitee too waan hin taane naan hin jedhisin jechuun barbaada. Duubattis akka hin deebine nan taasisi. Maaliif ani takkittiidha. Ani nama lubbuu takka baatee jirudha jechuudha. Kanaaf dura miidhamee dhiiseera. Miidhama koommoo anaaf rabbi tokkichatti kennee tanan dhiise waan ta'eef narraa ta'a. Hundi keessanii jechuudha. Adaraas hin jedhe jechuudha. Dhaamsi narra dhufeef isa kana fakkaata jechuudha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaju hunda keessanii jechuudha. Adaraas hin taasisa. Ajandaa hin godhatina. Mana namaatitti ol baatanii ajandaa kana godhatan hin barbaadu. Anna kanumaan isin jedha. Dhaamsi koo guyyaa irraa kana fakkaata. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja haga har'aatitti jechuudha. Warri keessanillee dhuftanii ta'u yaada sammuu koo jijjiiruu fi yaada baay'ee bal'aa kaastanii ta'u fakkeenya naaf taatanii waan hedduurraa illee akkan balaa adda addaatirraallee of deebisuuf yookiin immoo miidhama kootirraallee akkan of baruutti kan na gorsitan hedduun isin galateeffadha. Baay'een isin kabaja naaf galatoomadha. Kana malees warreen koomentii jalatti yaada babbareedaadhaan barreessitanii na jajjabeessitan dhugaa isiniin jedha. Isinitti bohaaree galatoomaan isin jedha. Warri keessan dhuftaniitis immoo iccitii kana sirriitti gadi fageenya waliin haasofne ni jirtu. Sirriitti warri ni beektan ni jirtu. Galatoomaan isiniin jedha. Warri immoo isatti ergamtanii dhaxxanii too dhabdanii dhuftanis homaa miti. Abshirii homaa miti. Walumaan jirra. Homaa miti. Namni immoo namni namaaf kabaja hin qabne yoomiyyuu kabaja hin qabu waan ta'eef kanuma hin jedhu. Waan biraa wanti hin jedhu tokko illee hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuufi
hagaarra osoon duuma isaatiyyuu waan akka kanaa baratee itti seenuun ture. Garuu namni bifaa fi arraba qofatu beekamu malee keessa namaa eenyumtuu saaqee hin ilaalu. Keessi keenya garuu dhagaa fi marziidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ate keessi keenya marziidha. Ilkaan garuu waan hedduu waan gaarii baasne jechuudha. Arrabaan garuu jechoota babbareedaa dubbanna. Jechoota nutis nama qalbii namaa hatuu dandeenya jechuudha. Kana ta'uu hin dagatina isin jechuun barbaada. Warra akka koo jechoota arraba namaa ilaaltanii yookiin amaloota jechoota arraba irraa dubbatan ilaaltaniitoo akka karaarraa hin banne isin jechuun barbaada. Egaa ergaan koo guyyaa irraa kanumaaf hin dhufe inni guddaan jechuudha. Akka jechoota biraa akkanaan hin jenne jedhee tanan jechuudha kanan dhufe.